guddaa fudhadhoo gooftaa sittiin baay'atu beeksitaan galata guddaa fudhadhoo gooftaa sittiin baay'atu beeksitaan kabajamtootaaf jaalatamtootni maatiin waaqayyoo hundinuu baga gammaddan waldaan ifa fayyinaa addunyaalessaa tajaajiloota hafuuraa sagantaa idileetiin isiniif kennu irratti dabalatee namoota dhuunfaadhaan addatti akka kadhatamuuf fedhii qaban hundumaaf guest housii qopheessuudhaan kadhannaa hafuuraa taasisaa ture rakkoo isaanii gama dhukkubaan gama dinagdeen akkasumas gama hojii dhabdummaan qabaniif deebii gahaa waaqa biraa argatanii hidhaa seexanaa jireenya isaanii qabee turerraas hiikamanii yeroo dhugaa bahan arginee dhageenye jirra. Ixii tuuna keessa ture ixiin kun waggaa tokko guutuu na dhukkube gadameessa koo keessa ixii sadii na dhukkuba ture morma koo kanaaf kana koo jedhamu tokkotu jira ture shantu jira naan jedhanii achumaan makiinaa waajjiraatiin amma asitti iddoo geestaa ositti na fidan bilbilee jechuudha gaafa namni waaqayyoo daqiiqaa lamallee na biran dhaabanne naa kadhatanii bilisa baatanaan jedhanii chaayinaanis gaafa na ilaalu noormaaliidha wanti tokko hin jiru wanti tokko hin jiru naan jedhe xooraayilochi maddooma ilaalameette jechuudha. Galata guddaa fudhadhoo gooftaa sittiin baay'atu beeksitaan ulfuunet baanneeti olii gadi kan sochoosnu olin jedhanii nama addaan hin beekanii hin dubbatanii nyaatanii sagantaa gazaawosii achi galchine hoba finnee dhufnu makiina manaatiif finnee dhufne achi seessine ciibsine namni waaqayyoo ganama bariidhaan nu seenanii achuma bullee barii seenanii waaqa nu kadhatanii fi akkanumatti bootuma ciisanii jiranitti jechuun akkanatti harkaan qaqqabanii fayyanii jiruuf bilisa fayyan nuun jedhanii ba'an isaan aganuma dubbatanii nu bira ba'anii deemanii amma bakka ol nu kaasaa jedhan akkan ol jedhanii siliipparii kaawwatanii ba'an. Bakka narri fadhinan iyyaani. Galata guddaa fudhadhoo gooftaa sittiin baay'atu beeksitaan ergi dhukkuba kanaan qabame waggaa afuridha. Qoricha kanas fudhachaa jira jettee waraqata isaas natti agarsiiste jechuudha. Mucaan ishee daa'ima isheen baattu kunis akkasuma dhukkuba HIVtiin dhalatee waggaa lama qoricha kan fudhatedha jechuudha. Waraqaa inni baadhu kun immoo kan isheen ittiin dabra biraan irraa waggaa afurittiin qoricha HIV akka dhiiga ishee keessa jiru fudhatte jechuudha. Gaafa namni waaqayyoo kadhatanii fi daadhii yookaan bicaa kan jedhamu sana mucaa daa'ima kana akka nama guddaatti gara sa'aatii tokko balaqqamsiise yookiin hooqqisiise jechuudha. Birrii 80 bishooftutti kaffalee nan ilaalchise sa'aatii masalatti mucaan bilisaatti jedhan jechuudha mucaa kana. Ani immoo guyyaa sadii booda adeemneetu gaafa ilaalchu guyyaa oddoo shanitti ilaalama oddoo shanitti nagaanaan jedhanii waaqayyoof namatti nama dabaluuf galatanaa gocha. Galata guddaa fudhadhoo gooftaa sittiin baay'atu beeksitaan ani bara baay'een dhukkubsachaa ture waggaa 15. Waggaa 15 dhibee maalii dhukkubsattan sin waggaa 15 kana? Inni waggaa sanii himamu wanna sanii jedhama. Isaan booda immoo eersii sanii jedhan. Isaan booda bakka ani ijoolleen kiyyaalleen na balfee wayaallee narraa miiccanii biyya nan hin deemne hin jiru. Dhongaayis yennaan hin ille. Ani du'an barbaada. Uummata keessatti jibbamee hin jira. Amma galgala san iddoo dhuunfatitti naa kadhatanii. Gastaawusii yookaan bakka keessummaaf itti dhuunfaatti kadhatamu magaalaa Bishooftuu kan waldaa ifa fayyinaa jechuudha. Bilisadha. Mana yaalaa gaafa dhattan maal isin jenne manni yaalaa? Qulqulluudhaan. Bilisa isin jedhan. Amma immoo kan kanaan dura caalaa bifa adda ta'een haalaa fi bakka mijataa ta'e qopheessine namoota dhuunfaatti kadhachiifachuu barbaaddan mara jaalala waaqayyoon simachuudhaaf qophii keenya mara xumurree jirra. Kanaaf egaa dhukkuboota biyya lafaa adda addaa fi dhibeewwan waggoota dheeraadhaaf isin gidirsaniin qabamtanii kan rakkachaa jirtan. Kana malees jireenya keessan irratti hojii hojjettaniin barnoota barattanii dinagdee keessaniin akkasumas gama hundumaanuu milkaa'ina hawwitaniif waaqa guddaa biraa kanneen deebii hatattamaa barbaaddan walumaa galatti ba'aa guddaa isinitti ulfaate furmaata waaraa argachuudhaaf guest housii keessatti akka isiniif kadhatamu kanneen feetan martuu toora mobaayila keenyaa 0961 75 dursaatii bilbilaa bakkas qabadhaa isiniin jetti waldaan keessan waldaan ifa fayyinaa addunyaalessaa.
የተከበራችሁ መላው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን ደስ ያላችሁ። የኢፈፈይና ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በመደበኛ ፕሮግራሙ ከሚሰጣቸው መንፈሳዊ አገልግሎቶች በተጨማሪ በግላቸው እንዲጸለይላቸው ለሚፈልጉ ሁሉ ገስት ሃውስ በማዘጋጀት ለበርካቶች ሲያደርግ በነበረው የጸሎት ፕሮግራም ብዙዎቹ ከበሽታቸው ድነውና ከሰይጣን እስራት ተፈተው ለጥያቄዎቻቸው በሙሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ መልስ በማግኘት ክብር ለፈጣሪ ብለዋል። አሁን ደግሞ ከመቼውም ጊዜ በላይ ለየት ባለ ሁኔታ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ገስት ሃውስ አዘጋጅተን ለረጅም ዓመታት ካሰቃየውት በሽታና የሰይጣን እስራት ነፃ ለመውጣት ለእቅዶ መሳካትና ለችግሮ መፍትሄ በመሻት በግል እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦችን በእግዚአብሔር ፍቅር ለመቀበል ቅድመ ሁኔታዎችን ሁሉ አጠናቀናል። ስለዚህ ለየትኛውም አይነት ጥያቄው ከየትኛውም ቦታ መልሳታችሁ የተቸገራችሁ በተለያዩ በሽታዎች ተይዘው ዓለማት ላይ ዞረው መፍትሄ በማጣት ተስፋ የቆረጣችሁ በስራችሁ በትምህርታችሁና በኢኮኖሚያችሁ ዙሪያ በረከቱ ለራቃችሁ ሁሉ እውነተኛና ትክክለኛ እንዲሁም ዘላቂ መፍትሄ ያለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነውና በግላችሁ እንዲጸለይላችሁ ስትፈልጉ በሞባይል ቁጥራችን 0931 75 ላይ ቀድመው በመደወል ቦታ ያዙ ትላለች ቤተክርስቲያናችሁ ኢፈፈይና ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን።